dhugaa irraallee dhugaadhaa sirriidha. Adamma fakkeenyaaf mana kana banadhe maaliifin yani wanta islaa yoo xinnaates hanga firee xaafiillee tahuu waan nama fayyadu osoo haasaa jiru dhuftee natti ergattee eeganatti ergattee walitti fayyine nagaha dhufanii na biraa fuudhanii olgalche eega olgalche nagahumallee nagaafachuu qabdi eega nagaa nagaafatte bu'uudhaallee qabdi ammas bakka biraa yoo ana fi kiyya amma isin waa argitaniiti malee akkana naasaatiin jirtanii dhugaadha dubbichi nama dhiba namni 1,100 kuni Arsii bichaa miti kan na jala jiru Oromoo kutaa 11 hunda na jala jira Harargeen illee namoonni beekan namoonni jaalataman kabajamaa hedduudha kan na jala jiraachuu danda'ani kanaaf wanni akka kutaa Oromoo keessa mucayyoon tun teenuma hunda tanuma Oromoo hundaati haa taatu malillee keessan teessanuma mucayyoo tana seera biyya kana keessa jirullee seera biyya kana keessa jirullee warri seera biyya kana keessa jiru beeytan isiin hin beeytu tahuu dandaha itti hima laal wal kabanya wal jaalan seera biyya kanaa eeyde jiraachuu qabdi seera biyya kanaa eeyde dalagachuu qabdi isinii galee yoo isii waan seera biyya kanaa hin eeyne tahu taatu wanniin ani isiif mas'uula ta'uun jiru jechuu yoon badiin tokko kan seera biyya kanaa cabsu kan dhalatu tahuu taate narrallee hin galinaa nallee hin komatinaa maaf jennaan seerri biyya kanaa yoo cabe anaa miti anas kan gaafatu mootummaadha ishiis kan seeratti godhu mootummaadha akkaataa sanada isaaniitiin jechuudha nuhuu miti nu warra tarazzaquuf biyya isaanii dhufee miti dhalataan biyya isaanii abbaan lafa abbaan qabeenya meeqa qabu seera biyya kana rabbii gaditti salaatee fi jiraataa jechuudha seera biyya kana kabajeeti jiraataa jechuudha anas tahee eenyummaallee nuti tarazzaquu dhufne waan kana beeku qabdan dubbiin dubbii akka Suudii sanii miti imaaraatii jirra imaaraatii jechuun safaaxaa takka isaan biran jiru jechuudha safaaxaan takka isaan biran jirtu abbaa fedhe maan tahin sababaa tanaaf mucayyoo yoo ka hin beekne tahuu taate Hararge fuutanii narraa kabajaan anallee waan kiyyanaa kennitanii isiillee kabajaan fidee isinii tarakkabe kabajaasan ofi gootee haa teessu kabajaasan akka ofi gootee teessu namoonni tokko yeroo laalu nama guddaa tahee kawaan hin taane isii haasofsiisu jira dhiisi jalaa fi obboleessa kiyyamaa siin godha sin fayyadu isii miidha isiif yaaddeemi eega yaaddee fi Maryamii bira itti dhiphattee rakkoo keessa jirti jettaniimi fuutaniimi bal'ootti baatee miti bakka bal'oo baate kanatti immoo seeras kabajuu qabdi dabarte anas kabajuu qabdi lubbuu namaa ofirra fuudhe waan taheef qeenshi yoo sirra cabe mootummaan ana gaafata walii galle bikka isii waa balleessitu seera biyya kanaa cabsitu yoon arge mas'uulummaa isii anarraa ani waan seerri biyya kanaa ajaju qofaan godha ofiifis kabajeen jiraadha warri na jala jiru jirti ijoolleen dhiiraa warri an isaaniif kafiila lakkoofsan qaban na ilaalu masxanqaqaan itti kenne ID isaaniitti kenne yeroo hunda jechuudha sinii galee kabajaniiti dhiirri surree adiitu jechuudha seera biyya kanaa kabajjee waa hundi kabajjee jiraatti seera qofaa miti aniin kafiila isiillee kabajamuudha qaba malee xiqqaachuu tuffatamuu arrabamuu hin qabu
walii gallee namni aqlii qabduuf namni seera biyya namaa beeytu muyyoo tantee akkuma kaleessa dhiphoo keessa jirtii jettanii fuutan sanitti ardhas seeratti godhadhaati gadi teessisaa. Gadi teessisaati. Galatoomii yaada bal'aa nama galuuf kenniteefi jirta. Nan fixadha. Isiniifillee maqaan qabdu Harargee hin salphattan. Akkamis salphattan yoo isiniin jedhu kaleessa anuu teessan anuu lafee teessan an Amaaraa miti Arabaa miti. Anaa lafee teessanii tana dubbii isiin jette dhugoomsitanii itti dhiphatte jettanii waan kiyya kashnaa gootanii fudhattaniimi. Har'a yoo mucayyoon tun bakka hin taanetti argamte hin saalfattan. Saalli isin saalfattan kiyya. Isinii galtee gabrummaan anisii gabroonfadhe sin jiru. Gabro yoo jette yoo isii gabrummaa jalaa baase ka jettee yaaddu ta'u taate baniin aadam duniyaa tana irra jirtu hundi gabraa beekadhu. Baniin asirra jirtu hundi isii gabraa beekadhu. Mootummaanis ummataaf gabra ta'ee ummata bulchaa beekadhu. Ar'as asii baateemi gabruma taateeti uf jijjiirti. Malee teettee wanni isiin fiddu hin jiru. Namni taa'ee bilbila kanaan onlaayinii hojjetu sammuu ofii dhukkubsee hirribatti dhabeeti mallaqa argata. Wanni tolatti dhufu hin jiru. Sii galee warri yoo namni nama jala dalage akka gabrummaatti fudhattee sammuu hankee waan biraatti hiraarsitu sirrii miti. Addunyaan guutuun gabraa kana amaniitii fudhu. Waliif gallaami. Mayram dhiifama yaada xumuraa dubbadheen bu'aa wanni waan kana sitti kaaseefi nuyi mucattee akkuma isiin jedha jibbaa isiin qabnu. Isiin haasa'uu malee hubannaa seera biyya kanaa hagam akka kabbaatii ta'ee hagam akka ulfaatu hubannaa hin beektu. Warri asirraa hojii kun illee dhaamsi ati dhaamteef kun yoo qalbii qabaatan nu ka arrabaa arsii arrabsanii dhiisaniin wanni nu galchan jiru. Nu gandummaa keessa durallee gaafa du'aa boollaa baasanii reeffa namaa walii gaggalabbatanii arsii keessallee wallaalan hargillee wallaalan arsillee arrabsuu takkaa gandummaa keessan seenu. Nu ammallee hin seennu. Anam malee aariin an qabu namni haara miira keessa gala. Atummaan irra miskina tun gaafa isiin gabbaatee ganda kee kabajaa irraa buuftu. Qarra ganda kee arrabsitee borummoo deemtee simaa biraa baate tana maqaan taane sitti hidhuu dandeessi. Gaafa san dhayitee atillee fuutee bilookii hillimitti godhuu dandeessa. Bilookii yoo barbaadde shakkoo arrabbanuu dandeessa. Eenyummaa nuti gaafachuu hin danda'u. Kana ni beeka dhibbaan dhibbu. Bilookii dhiis bilookii jetta Kaalid bilookii dhiis namni tokko imaaraatii keessatti yoo suuraa nama tokko heeyyama nama saniitiin malee itti gadi dhiise yoo arraba tokko nama arrabse maal akka damoonni hin beektu ati hin jirru waliin ka bilookii minaamination ta'u. Ani fakkeenyaaf hin jedhee bar kanaafuu yuula uummanni Harargee warri jaalattanis warri intala teessan 400 shilingiif sumuun hin funaanne nu jettanii boontanis akkuma wallaala taatanii wajjisii wallaalchaa jirtan kanatti yoo dhugaan isin yaaddan wanni isin gochaa jirtan adeemsin adeemtaniin kun dogongora keessa isii galcha malee isii hin jijjiiru. Ammallee taanan achi baate malee isin argitan meeyirama tanatu wanta hunda lubbuu isii rabbi gaditti akka seera biyya kanaatti sa'aatii ammaa kana odoo arafaatu waa taate warri isiin biriirtu saayitiin bilbiluun jiru. Poolisiin awwaala osoo nama biraatti hin dawwalle siistama keessaa lakkoofsa bilbila kafiira isii baasee isirra bilbilee isii gaafata. Kanaafuu akkuma hoolaa suudii keessa akkuma barbaadan deemtanii muka walitti dhiibdan san biyya kana keessa qoosan hin jiru. Biyya kanatti ilaal atis aniin haftaamin biyya kanaa abbaan qabeenyallee seera biyya kanaa keessatti wal qixxeedha. Abbaa badii hojjete irratti murteessa malee seerri ati haftaami ati hiyyeessan hin jirtu. Kanaafuu yoo dhugaan isin yaaddan arrabsitan arsillee hin rakkoon qabu. Abbaa barbaaddanuu arrabsitan rakkoo tokko hin qabu. Garuu immoo wanti waa hunda caalu yoo isiidhaaf yaaddan gorfadhaatii akka namantuun akka namaa waan jenne haga waggaa lamaan isii bittutti adabaan jiraachifadha. Kanaaf dubbatu danda'u atillee bagattiim ta'uu barbaadesillee deebisittiimi bikkeessallee hin bilbileettiimi dinnaan immoo furmaata akkaataa itti keetu sitti beeka. Atillee dalagachuu barbaadda of jijjiiruu barbaadda. Har'a sababa isiitiin qabamtee bakka hojii tokko wayi. Ani ganamallee jechuudha mucaan sun haa kabajamu nama kabajaati bilbileen yani itti himeetiin jirra. Ana haga ofiitiin yaasirra dhufetti ajandaa kaleessan cufe nama gara 600 na jala ture dhagahaati jirta. Waa'ee dhimma keenya waan silaa haga tokko nu fayyadurraa haasaati jirra malee ajandaa san silaa akka keenyatti goolamneeti jirra. Sii galee amma immoo ofumaan dhuftee
ajandaa kanallee jijjiirtee waan isiin haasaa oolte isin ammoo quba qabdanii ani hagas malarallee quba qabaachuu baadhu waa isinit dhagamnaan dhuftanii dubbattanii atillee Khaalid dubbii sirrii dubbattee anis silaa waan dubbachuu qabu dubbadhe Oromoon guutuun dhaggeeffachuu turanii kanaafi ummata laala akkuma argine kanallee baxaraanee akkuma argine kanallee yoo taane namaami rabbuu nama miidhaas ni gale wallahi isin nama nu miidheettanii karaatiin beennee rabbiin si miidha. Kanaaf wanni hundi jechuudha wanni hundi yoo masuuta deeman suuta qoreen nama waraanti hanga namullee birrii 400 Maryamii kafallee akkana jedhan bagaan fudhadhe maan rakkoo qabaree laffa'een fidee waan sirrii irratti fudhadhe hinanne yookaan kijibaan hin fudhanne waan sirrii irratti si galee kodi jechuu waan sirriiti malee waan sirriin taane miti jechuu 400 Maryamii kennine jedhee namni tokko hoolaan tokko jechuudha kan ani harargen jechaan jiru akkas jedhee akka waan gootummaatti uf laalu yoo jiraate gootummaa yoo taate an dubartiidhaan kan kash godheetti baasee fide gaafsan dubartiidhaan kan kash godheetti baasee fide jechuu inni naa kafale sunis obboleessa kiyya baga naa kafale waan narra jiruuf naa kafale jechuu kan ammoo akka gootummaatti yoo kalaaltan ta'u taate goonni tokkoffaan anaa jechuu akkamitti yoo jettee kana gaafattu ta'u taate ani gaafsan beekee danda'ee jennaan dolchee isii takkatti osoo irraan fuudhin karaa sirrii ta'een fidee jechuu kana fudhachuu qabda yoo akkasitti waan mallaqaa miti beekte ilmi namaa sammuu kanaa yaada malee mallaqaa miti jechuun. Kanaaf namoonni tokko ka ganda namaatiif namoota gurguddaa ganda san keessa jirullee xiqqeessuu barbaadu waan akkanaa ooftu kuni sirrii miti mallaqni jiraachuun gootummaa miti waan tokko raawwachuun illee ammoo jechuudha sirnuma mataa isiiti malee yani akka waan guddaa itti ilaallamuun qabu. Sigalee anima fakkeenyaaf osoo ajandaa isinii uumuu barbaade osoo ammallee jechuudha hinjiraa miti yani rakkoo wahii daba wahii barbaadeeti guyyaa 15 asirraa isin iyyisiisee ka'eeti isinii fiduu danda'a jechuudha. Annama kabajatti addaan isin hiike kabajatti gad dhaabbadha. Ganda kiyyallee akka tuqxaniin barbaadu gandi keessanis akka tuqamuun barbaadu. Leesh ka'umsi ganda kiyyaa ana ka'umsi ganda keessanii arafaatii jechuun. Ani akka mataa kootti sababaa kootiin gandi kiyyas akka tuqamuun fedhu. Gandi keessanis akka tuqamuun fedhu. Lachuu namiidha naquuqa. Lamman isaatu naquuqa namiidha. Leesh namoota jaallatamaa kabajamaatu jira jechuudha. Waliif galle akkanatti fahama yoo fahamtan yoo fahamuu diddanii itti deemtan sun dhimma mataa keessaniiti maa dakkalni wanti nagalchuun jiru jechuudha.